waan iccitii gootee dhoysuu feetu nam tokkotti hin himin numan himin namumattu waan dhoysuu feetu dubbiin ilkee 30 jidduu baate gurra 30 seenti jedha waan ufii eeguu dadhabde silaa namni si eega atuu eeguu dadhabdee itti himte shari'aa islaamatti immoo almajaalisu bil amaanaa jedha haasawni amaanaa teeysuun amaanaa wanni amaanaa jedhan hundi amaanaa iccitiin baasu amaanaa rabbiin nu ajajerraayi nama buufaa ta'uun barbaachisu gingilchaa bishaan itti waraaban namni iccitii tiksuu danda'u qaba daqiiquma takka dubbiin nama keessa gad dhaabbatuu dadhabuun amala bareedaadhaaf tokko dubbii hin himin jedhanii itti himan jedhan taa'uun dadhabee lafarra gara gaggalee taa'uun dadhabee boolla seenee boolla cufatee achi keessatti himee jedhan akkana ta'uun gaarii miidhee hadaraa qabrittiin nagali jee tokkotti himinan himin waan kana iccitiidha beeynii wa beeynak naafisi jidduu qabrittiin nagali bar dubbiin sun akkanaa jee itti himidu namtichi ogaa gabba'e ni himetu ni dhagaye kun aboo maaliif akkas nagoote jee aboo qabrittiin nagali aboo waan ufiifuu qabatuu dadhabee natti himte annaa si eegaa jee abadii galee lamaa maaqay